bagana gaan dhuftan yooyyaa isiniin jenne akkuma beekamu haala yeroo jetti mata dureen teenya yeroo hundaawi haalli yeroo arraa maali Oromoon bakka lamatti dabaateen isiniin jedhe warra Oromoon dhumu qabdi buqqa'u qabdi sirriidha wanni shayxaanni daabloos godhu jiru sirriidha isa wajji dhiiga duuna isa wajji Oromiyaa diina isa wajji afaan Oromoo balleessina warra juufi warra lakkii kunnuttiin ta'u beema ganjuutti dabaatee jirtiin siin jedhe amma dura longi taayimiin siime longi taayimiin isinii hime so kana hujiidhaan harkaa jirtanii dhufaa jirtanii jechuudha amma qaxxituma kara dhimma Khadiir Martuu an deegadda na jala gaddee malaala olola banuu deemanii shanee gullalleetii fi sakkaree iyyaajii piipiin baay'ata baaftee fi olola banuu deemanii sigale jeetiin isinii hime hogginan break news jee waa isinii fidu isin gartee jettaniituma bira kuttan sigale an yeroon dubbii fi dubbii dhukaatiin fita dubbii keeysoota gartee torbaanii fi guyyootatti hojii jijjiiramtuu fidaa jechuudha sigale saniifu dubbiiti yakka gaaritti hordofa tanaafiin peejii kiyya hunda like godhaa follow godhaa hanga TikTok hin baatutti wanni isiniin juuf isin fayyaduu fi jechuudha isinirraa fayyadamoo zoon hin taane so saniifu arra Jaawar Muhammadiin haati Jaawar Muhammad arrabsamtee jechuudha Jaawar bira kudhabte ilmi haadhaa kabajaan qabne haadha nama arrabsaa jechuudha Khadiir Martuu jechuun nama cirotti abalu gina dubbii ciroo tana dubbadeen ni beeka namoota afur biratti abbaasaa kafayyaan qabne itti fidanii amba keessa na dhufteen naqaanee taajii abbaasaa buskiin cafaqe aaqi waalideeni ilmoo aaqi sigale magaalaa cirotti nama afur biratti waan dalage afransa maqaa tarreessi yoonaan jettan maqaa isaanii tokko tokkoon hin tarreessi inni ni beekama halkan abbaan isaa halkan irraa sa'a sagalitti itti dhufe haakima geessi jennaaniin asit dhuftee naqaanee si taajee nama abbaa isaa tokkicha cafaqe jechuudha ka sadaqaatti kadhachaa guddise nama akkasiiti jechuudha aaqi waalideeni haadha namaatiif kabajaan qabne abbaa namaatiif kabajaan qabne abbaa isa dhaleefoo kabajaan qabne jechuudha kanaatu sabaa kabajaa qaba akka sabatti afaan banaa jechuudha sigalee saba if fakkeesse Huna gartee ni dhiifnaa gana abada waan feetanii dhufa malee sigale angaafaan waan inni itti amane amala kiyyanii beeytanan abiyyi gaafa biiti guutuun tun muyni guutuun abiyyi kabid deeggarta jee deebee na hudhu kophaati jedhaabaddeetiin deeggaruu ture ammas kophaati jedhaabaddeetiin mormaa jechuudha qushaashni maqaa Harargee dhawatte wanni Harargeen ta'in ta'an abbaan Amaara ta Oromoon ta'in joolleen namni hundi dubbachaa jira sigale ta Oromummaarraa waa takka hin qabne wanni dheengadda wayyaanee irra qabsaawa janiif wayyaaneen tokko tokkoon nama keenya fixuu turte santu garaa isa gubee jechuudha arra wanni inni abiyyi deeggaru jiruuf sirna kana deeggaru jiruuf sirni kun guututti Oromoo buqqisu jira jechuudha Oromiyaa tana diigu jira akkana akka inni barbaadu qabsoon inni barbaadu tana jechuudha qabsaawaan dheengadda arrallee qabsurra jira morkataan dheengadda arrallee morkirra jira jechuudha sigale arra Jaawar Muhammad Harargeen buqqa'uun qabdu jechuudha jira mee takkaa Khadiir Martuu Harargee sagalee ta'us fidi gaafa shifeerrotiin Harargee dhumattu askaluu tanaan siima inni daansi dhiichisaa ture TikTok irra akkasiyee gaafa ummatni Harargee jimaa gurgurachuu dadhabne jee haati Harargee gibiraan gidirfamtee gurra lamaan quba kaayyattee jettu inni gartee bashannanuu ture muuziqaatti banatee farshoo isaa kuufee sakkaree iyyaan kun amma waan akka Harargee bakka bu'u waan akka ummanni Harargee gartee nama kanarraa fayyadamee godhaniiti haasawanii jechuudha mee sagaluma inni Harargee ta'e takkanaaf dime hoggi ijoolleen xixiqqoo wal fixxe gartee muraasayyoo billawa deeffadhu galkan deeffadhu maarroo godhi waan dalage beekaa jechuudha eenyuun akka dhaabijuu jiru beekaa jechuudha sigale ijoollee Oromoo waliif fixuu malee kanaa booda
jojolle oromo ati walin fitte tunanji sigale hinjiru ummanni keenya ibbaree jira sigale ummanni keenya itti dhiifneeti gosummaanis gubatee jira gandummaanis gubatee jira sigale osoo khadatte quraana duraaftee khadatte namni wal siilolu hinjiru waan baqqee gartee haanamin nalaalu jettee asirraa view barbaadaaf gartee ta oromummaan irran kaayyatin oromoon tuyyoo miidhamtee fi yoo diigamtees irran kaayyatin takka baqqee takka ta beekumsa malee beekamtii harkatti tana yoo taate malee namni fageessee yaadu siin jee jira jechuudha akka ati kheyrii ummata hin qabne baree jira jechuudha arra jaawar mamma mee maaliif mee maal riizinuma kami jaawar namni morma mee naayim wanni jaawar godhaa jiru namni du'uun qabu jechaa jira namni buqqa'uun qabu jechaa jira oromiyaan diigamuun qabdu jechaa jira mee kanaayichi maallaqa naa buusaa jechaa jiru waan kana naa godhaa jechaa jiru waan kana na dhorkatan jechaa jiru mee maaluma inni okay osoo ka durii deemee maallaqa buusaa wayi goonaa jee lakki maallaqa nu harkaa fudhachuu deemtaa jedhanii mormama namni kun dubbachaa jiru waa takka jechaa jiru mee maali mormame mee naa himame maalitti haatisa isa dhiisi haatisa arrabsamti mana OMN gurgurate oromo saamuu ture mee abiyyi kha oromiyaa guutuu gurguru jiru kana faarsa abiyyi kha gartee haadhateenyaa fi abbaa keenya gibiran kafalle ji'ee gartee mataa dafa caasu jiru kana faarsa sigale mana OMN khaniina nu bituu danda'u namni tokko bituu danda'u sigale kana gurgurate kana saame mee maallaqa diaspora kan qarshi 20 fi qarshi 100 wali qaban ya abuleyso maallaqa jee dubbata rabbi sodaadhu qaallicha bileenan addunyaan itti yaatu khagartee addu oromiyaa fi oromoo hunda saamu jiru biyya guutuu saamu jiru kana biyya guutuu jeesaa jiru kana haya jaawar Muhammad namar sanjee namni 8 du'e hayye namni 8 du'e mee abiyyi moo nama 800 miliyoona 8 kafitu jiru kana moo nama 8 santu irra hedduudhame sigale obboleeyyan kiyya yeroo takka hoggi nama qeeyxan waan namaan qeeyxan illee laala waan isinirraa fudhatama qabu sigale namni lama gartee wooma ifii dalage barana raara kitaabul jismi irratti isiniin himne irsaasii fi qalama irsaasii ni beeytani irsaasii fi taayee wanti irsaasii fi fayyisaa leellisaa waan gartee miilaan dalagan mataan balleeysaniin isiniin jedhe kuni waan maayikiin dalage gartee maayikumaan balleeysu jira jechuudha wanni inni dalage wanni inni nama adda dalage maaltu jira Khadiir Martuu akkuma Adnaan faan artistiin Harargee Adnaan faan wallisuu turan akkasuma wallisuu akkuma Aliyyi Saabi faan wallisuu turan sigale akkasuma wallisuu ture maali wanni namaan addatti inni dalage mee tana jiinaayim walliftoota keeysa waan inni nama adda dalage mee tana jiinaayim sigale hay bakka akkuma waan inni oromiyaa ta'u gadhaabetti sigale way bari inni kana way bar miitirkisho adeero qabsoo isaan kara oofa wallaalanii sigale ittiin rakkachaa turan dhiirti dhuftee fuutee kompiitara tokkoon bilisoomsitee PPR inni faarsu tanaa ofiddee jechuudha sigale chech siyaasaa hogii deeggartan beekumsaa waa deeggara mazmuurii gartee maayikii qabattee beera keessa dhaabbattee hudduun tee kana hudduun tee dabaa hudduun tee diriirtu jettuu fi nama political science gartee politikaalii siyaasaa walitti fide namni illee nukkoflaa sigale doofaa wajji dalachuun qaaniidha ani fittiin qaanfadha hogii Jaawar Muhammadii boo Abi Khadiir Martuu turra qabsaa hogii wallaahi yaa miidiyaa kana jala akkaan itti dhokadhu sigale gajjii adeero maal taate Jaawar jechuun is a political science nama beekumsaa waa godhu bar nama sakkaree iyyuu miti bar sakkaree iyya seete sigale mina bazabasa no indifannaa hay nama gartee yoon siyaasaan tun akka mee abiyyi kana akkamiin lafa kaa'uu ture
meeqamil lafa kaayuu ture naayime abiyyi yoo filame gaafa abiyyin filame yoo abiyyi filame akkana ta'uutaa akkana dhaaba oppiidiyoollee balleeyse ifillee baduutaa maayirra sigal akkasin lafa kaaya akka waan waahiin itti buutetti mee abiyyi waan jaawar jeerraa ni maqee political science siyaasaa jechuun kan adeeru nama Harvard bakka George Washington sigal narraahimi Barack Obama jarri gurguddaan addunyaa tana hogganu George W Bush bakka jarri kun barate gurbaan sigal hay bakka khanaafi gartee mazmuurii hudduun tee kanaa gaalulli imaanaa beechi yoonan jaallusan kana waliin fiddee talkaashaa kana waliin madaalchiftaa rabbisa waanuma qabaniin laga dhaqanii yoo taate malee sigalee namu hangafi qabsaa'ee jenneetuma yoo usine malee baramma qabsoo yoo taates ani qabsaawaadha sigalee ati sheer na jalaa goote sagaleeti yoo ummata biraan ga'u jirtu kun qabsaawaadha sagalee ummata ta'u jirta sigalee mee kana hugii waliif fiddan sigalee an takka na ajaa'ibsiisaa beekadhu dhugarraa deebuunis gaariidhaa miti sigalee namni kun ammaas wanni Jaawar Mahammad amma wanni Jaawar Mahammad daammadu please Fayyisaa Leellisaatii fi Khadiir martuu kanaaf deebisaa kenni bar namni hogii si tuffate waan ati asii iyyaa ooltus yoo namni wannummaan jara kana akka gubu jiru maanuun dubbannee birraa gammadiituu ni dubbatte isin hin dubbatu sadarkaati inni isin dubbatu san hin keenye jechuu isin hin keenye mee maal jee isin irraa dubbata fakkeenyaaf ati kana fiidee yaa hoolicha kiyya hoolaa qabde jee Fayyisa irraa dubbatamu way ati kana dabbaa faarsitee jaalalanu qabsiifte jee dubbatamu mee maal isin irraa dubbatame sodaadhu nama haadha nama arrabsu nama gudda jee taa'ee haadhatee kana godhi haadhatee baarree godhi ijuu sigale haati namaa kabaja qabdi osoo haadha isaatii kabaja qabaate haadha Jaawariif kabaja qaba haati Jaawararra ijaan arku jirti viidiyoo san sigale haati Jaawar haadha isaati sigale namni haadha fiitiif kabajaa qabu haadha namaatiif kabajaa qaba saniifuu ummanni keenya an wanniin isin kadhadhu wanni kun hundinuu wanni deemu jiruuf jara sadeen kanaan walii galila Taayyee Marroo Dirribaa Jaawar Mahammad jara sadeen na duuba taa'u kanaan walii gali sigale amma ati way abalu qabsaa dabar Daawit Ibsaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootu hayyu duree barku mazmuurii nurraa dhiisi mazmuurii beeraa fi ijoollee keessaa iyyatu tana dhiisi hayyu duree adda bilisummaa Oromootu bitamee dalagu wayyaanee dalagu jiraasiin jechaa jira bar hayyuun keenya sigale mazmuurii gartee yoo dhala Amaaraa bereedduu dura qabdeewu waan qabduun ta'eef keessaa ganna itu dhiisi mazmuurii yoo birriitti kennite guyyaa dheeraa si iyyaa oli jettuun ichi iyyitu tana dhiisi hayyu duree adda bilisummaa Oromootu sigale paartii tana gartee paartii adda bilisummaa Oromoo tana gurguratee wayyaanee wajji dalaguu turee siin jechuu jiranii bar akkas jechuun maanaan ayatoota kana mazmuuriin tunu yoo bitamtuu taate maali walii beeyta ta'iyyitu tun sigale kana hayyu dureen sunuu gantuu ta'e bitame namni dhaaba san sussoosu kan bitame ragaan ati mazmuuriin tun Suudaan dhayxee tumamtee faayatta eenyu tume Suudaanitti eenyu tume ni sangoomee jetta kuno asin nama ulfeeyse intalaanan beeku ilmaanan ganamuu ijaan harku asit dhalee guddaa kana qabu eenyu dhalee ilma san hay meewwan waanuma isaan ol kaaftan takka ta dhugaan as kennime ni maraatee jette namni qixa isaa fayyaa qabu hin jiru maraatu tana jala dhokatee beekaa gartee waan hin taane dalagu jira malee namni qixa isaa fayyaa qabu hin jiru nama nabira taa'ee qaallichi kun Minisootaa sanatti nabira taa'ee qabsoo nuti amma meeqatti qabsoo inni Jaawar Mahammad ammatti faarfamaa nama jalqabarraa Jaawar jibbu maaliif akka jibbu hin beekon
darreen silaa jabaan jaalattu jani maaliif akka Jaawar jibbuun beeku sigale artistoonni guutuun ichi tattaani nama gartee jecha san harkaa baatee jechuudha. Adeero Jaawarii fi ati waliin madaaltan dhiisifirraa. Garuu an amma wanni Jaawar kadhadhu deebisa maaliif akka tuffatee usa Fayyisaa fi jarri du'ee bar sigale jarri du'ee bar please nu arki jedhanii nama harka baasu gartee so saniifu laal jiraa sablisuun jalaa callisu jan ichi an oggii kan namni na tuffatee ignore na godhe wallahi deebi'eetu waan nama saniin dubbadhu karooruma kiyyaan oofadha malee sigale karooruma kiyyaan oofadha malee amma sii xiqqaate sii gabbu'e namni hundi afaan qabachuu jira nama wayii tokko nama guddaa wajjin ganama kana haasa'e saboo viidiyoo Khadir martuu san gartee ish bira kutisanii waan biroo haaraanii qabdaan anje look haga wanti tun gabbuute laalime rabbi sodaadhuuti faarsee bulaan humaarraa quban qabu jechi isaa tokkichi rasaasa jecha isaatii rasaasaa yoo itti kennite hin dha'u kun rasaasaa yoo itti kennite hin dha'u saniifu namni gartee waan kana jala yaatanii yeroo gubu jirtanis mirga keessanii deema nam tokko jala yaa'inaa isiniin hin jiru ammarraa qabaa jala deemaan maatu miliyoona ta'a waan isin fiddanii harargee isin kanaa booda namaa waliin nayxanii harargeen isin diidan abadan hin jirtu jechuudha mee warruma asirraa afaan banu kana warruma asirraa harargee juu kana guyyaa harargee rakkattu isaanii sagalee harargee ta'u arkime tokkoon isaanii hin jirtu jechuudha kaayyoo isaanii kana adeemsi isaanii ka harargeen tun gartee nama keessa aisloo taatee kophaa baatee gartee ummatuma kanaa hujaa isaan godhanillee hin beekan arra sirna kana caalaa namni harargee miidhan jiru bakka harargeen qubattee deemee harargee ficcisiisaa jira qaallichi daabloos kun sheeyxaantichi kun wallagga keessa qoradhu eenyu dhumu jira harargee dhumu jira namni hundinuu dhiiga harargeetiin siyaasaa dalagachuu jira silaarra bakka ilaaf ilaameedhaan gartee gatteessisee ilmaan harargee kana hoottaamee jee dhageeyti qabuun nama wal mari'achiisee haadhatee nyakkatti nuti gartee jireenya kana isii tarkaanfachiisuu dandeenyu akkatti if dandamachiisuu dandeenyurraa sadarkaa mari'atanitti sigale sadarkaa mari'atanitti ayya harka dhadhawatee yoo namni ummata kanaa sagalee ta'e akkami sagalee taata amma Jaawar arrabsuu jechuun akkami Jaawariin hattoota saaxilta akkami basaastota saaxilta akkami gartee akka qabsoon Oromootun if dura tarkaanfattu waay maaliif gootaa akka Oromoon keessi jirtu dhumaatiin kun buqqaatiin kun gudeedamuun kun sirriidhaa kanaa Oromoo madaala kan nuti qabsoo ineef kanaa jechaa jira qaallichi Khadir martuu binjoo isa fakkaattonni isaatiif innillee kana ummanni Oromoo yoo ofirratti hayyame mirga mataa keetiiti sigale nama kana hayyamu jira jeellee yaadu yoo kana hayyamu jiraate mirga mataa keetiiti nam tokko mirga kee duran dhaabbatu wanni qabsoo inuuf mirga keeti nuti lakki an gudeedamuu tanaan naan mala lakki an buqqa'uu tanaan naan mala lakki an wal jibbuu tanaan naan mala lakki wanni Khadir dhaadheessu jiru kun naa sirriidha wanni inni jiru kun sirriidha bilisummaan naan hin maltu haragalfannaan naan hin maltu dalagachuun naan hin maltu sigale mootummaa nagaa ijaarradhe dalagachuun naan hin maltu jettee yoo kan beeylada gartee sakkareeyyaa marmeela farshoo kan namni farshootti guutee iyyisiisu kana yoo kan dhageeffatte kana jala deemtu taate mirga keeti adeero nam tokko si duran dhaabbatu lakki kun nama daalu beeymagan khayri wa khayraati khaballeeysi aneeraaf seeraan qaba aadaaf safuun qaba aadaaf safuuti yaaniin adaban yoo kan jettu taate durriyyee kanaa baalagee kanaa qushaasha kanaa if keeysaa qabi kanaa booda maqaa keetiin dalagachuu hin dandeessu jechuudha wanti kana maqaa keetiin daldalachuu hin dandeessu jechuudha
sigale saniifu yaa ummata oromoo ummanni harargee sagalee barbaada nuti kutaalee harargee tana keessa aanarraa eegalee araddarraa eegalee bakkaan hin qunnamne hin qabu rakkoon miila jala harargee jirtu mataa harargee gubbaas jirti ummanni kun gibiraan gidirfamee beerarra kaanii gartee beerri kun gartee warra adaamaa jiru kana mootummaa naannoo oromiyaa ta'eef hin jettu wadala daablosa kana bira fudhatama harkachuuf ummata kana asi keessaadha lubbuu xiixitti godhe amma namni keenya gibiraa fi buusii milishaa akka faluu diddejanii manni hidhaa guutameeti mana barnootatti hidhu jiranii jechuudha akka godhan wallaalanii nama kana akka loonitti sigale yaa rabbi maanu uumte yaa rabbi gafu wayyaanee nu qabe wayyaanee gafne yaa rabbi nu araarami jaa namni salaata keessatti sigale ummanni harargee kana keessa jira jechuudha shifeerri isaanii gabbee makiinaa oofeetiin ilmaan kiyya guddifadha kaju namaan zarafa jeetii mi shifeertichi sun gabbee badiin dalaga jeetii miti ilmaan kiyyaan guddifadha jee shifeerticha makiinaa fe'atee deemu reefi isaa galu jira jiraan bee reefi galu jira reefi sunu reefa tartiibaa ozoon hin ta'in ka ciccite ka aduu keessa tortore namachi fuudhu dhabe sigale arra osoo dhimmee harargee waan kana yaachise waan kana isa gubaa jechu mootummaa sadarkaa tanatti ummata keenya tuffatte dhageeffachuu dhiifte sigale gallaaluu mi jaallaluu mi dhagurraanuu dhageeffachuu dhiifte tana dhaadheesse badhiigaaniin fidee jedhamaatu badhiigaaniin fidee jedha qabsaayeeti mee wayyaaneen sun maal gooteeti piippiin oromoo maal gooteeti piippii faarsaa wayyaanee arrabsite yoo jette deebisaan qabu wayyaaneen farshoo naan binne piippiin abbootiin qabeenyaa ta piippii keessaa hawaasaa jirtu deebisaan isaa tana jechuudha sigale deebisaan isaa tana jechuudha saniifuu manni keenya wanni garaa guuttannaan gartee wanni rakkoon teetti dhagaamtu hin jirtu jechuudha biyya tana keessa dalagaan qaban wanni isaan godhan diraaga dhugu farshoo dhugu xiisha isaanii keessa nama waa darbee iyyanii faarsuudha jechuudha dafqaan bulaan akka keenyaa kun ammoo sigale dafqa keenya xuruurfachaati sagalee sii ta'u jirra jechuudha sagalee tee fudhattee dhageeffattee waan si fayyaddu jalani deemta sigale san waliin dhufneeti itti dhufnee laallaa jechuudha waliin itti dhufnee laallaa jechuudha garuu ummanni keenya hayyoota kee eeggadhu namni kun kompiitaraa miti ilma namaati akka keetii nyaatee dhuga dhiiga qaba sappoortii fi wal dhageeffachuu feesisa saba qabsaa'uuf kana yeroo hundan ilaala ni xiinxala miidiyaa irrattis lafa irrattis sigale kanumaaf hin qabsaawaa jedhamni sigale waan baalagee tana hayyoota irraa afaan qabsiisuun dirqamaa jechuudha ammatti nuti nama marroo dirriba dubbatu nama jaawar maammadii dubbatu diina keenya jechuudha piippiidha jechuudha anamma dura waan takkaan isin himee ture piippiin badduun tagogaa sabboonummaa uffattee way khaleessa kana ture piippiin badduun tanaan isiniin jedhe khaleessa arriyaar buruus buru siyaasaan maarshii hudduu duuban qabdu tafuul dura malee jecha kana ittumaan isinii deddeebi'aa oola haa isin seenuu jee sirni kun ni jijjiirama sigale akkuma guyyaan deemee ifni guyyaa deemee dukkanti dhuftutti akkuma dukkanti deemtee ifni dhufutti dukkanni arra oromorra dhufte tun ifaan injifatamu ta'isi jechuudha gaafa san heeraanis seeraanis isin gaafannaa jechuudha waan arra gartee maqaa harargee dhawachaa ummata harargee irratti isin dalagu jirtan takkaan dhaluu ta'isin jechuudha arra namni biyya san keessa jiraa daabboo takka nyaachuu dadhabe san gubbaan dhufaniiti manarra diigan san gubbaan magaalaa Hararii balleefna jettee Harariin xiqqoon tun ummata keenya cafaqaachi keessaa buqqisaa
sigala kaan cinaasaniin tulluu guuleedin soomaleen ol buqqisaa sigala akkasitti gidiraa kanan jedhamne arku jira jechuun manni Hararge arra kanaaf maa sagalee taataatu Jawaar akka haati isaa arrabsamtu godhe meelaala maaliif ummata gartee Harariin akkasi buqqisu jirtu Dirre Dhawaa jalaa kennamu jirtu Finfinnee jalaa kennamu jirtu maaliif jara kanaa sagalee taataa waay haa godhanii jechuutu gartee arra Jawaar haadha isaa arrabsiisu jira garuu arrabni isaatii miti Jawaar arraba sakkareeyyaati miti sigale xiyyitiin hogosuu qabsoo Oromoo irraa if duuba sakandii takkaaf jallibsachiifne jechuudha sigale isaatu qabsoo dhaabaa isaa sagalee ta'uu dhaabaa isaa dhiibbaa godhuu dhaabaaf dubbachaan jiran mee bakka jirtanii fi waan itti jirtaniif laalaa jechuuf hin dubbachaa jira malee saniifuu uummanni keenya arratti kanu barbaachisu Abiyyi faarsuu zoon hin taane Abiyyi abaaruu jechuudha maaliif waan Abiyyi ta'eef moo maali no waan sirna Oromoo fi Oromiyaan taaneen deemuuf sirna isaati kan abaaruu jirru Abiyyi maas mataa isaati kan sirna ifiin jechi kiyya firmaadhaa ka jedhe dhaabbate saniifi Abiyyi jennee abaaruu jirra abbaan gadaa bagara shanamee maa sagalee taataa jechuun jira haati siinqee baga gudeedamtee maa sagalee taataa jechuun jira matoo hayaan baga Oromoo fi Oromiyaa diigee caccabsee baga zarafanii maa sagalee taataa jechuun jira kanuma wanni inni arrabsamu marrooni wanni jibbamuuf tanuma amma numaatu oboo fi daawwi faarsaati Jawaar arrabsa kijibaan kun akka nama woboo jaalatu akka nama duraanis maallaqumaaf woboo jamalee wanni inni onne irraa woboo jiru isa biraa nama meeqa deemee hidhate maan hidhatin yoo akkasii jaalala woboo qabaate sigale afaan adaree biyyoon ni dhaqaa jaa warri biyya teenyaa dura adaree biyyoon nurra fagoo afaan adaree biyyoo dhaqeeti kan karaan bullee mana galaa jaa afaan kun gartee waa hedduu dubbata namni qabsaa'e namni dhugaadhaan gartee saba kanaaf gatii kafalee an akkana jechaan oolu hujiisaa isa hima sigale hujiisaa isa hima mee Jawaar maammakkana takkaa an akkattiin sii qabsaa'e baran ilma kanaati baran akkanattiin qayroo jaaree kompiitara tokkoon OMN kana dhaabe addunyaa guutuu Oromoo afaan taate afaan tokkicha dubbisee sigale Oromoo walitti dachaasee hujii isaa dhaadu ni garteeti hujuma isaa himaa jechuudha sigale eega hujii mul'attuu dalayde itti dhiisi hujiin teetoo haa dubbattu sigale memmaan seenaa Khadiir Martuu yoo himinaan jaan akkuma artistiin Oromoo walliseen jaazaasette woboo koo maarree ifiifuu walleen isaa hagaa walleen maaster pilaanii caalaa bultumee nama kaafte namani kaafte mee dhugaa yoo hijibuudhaan mee wallee caalaa bultumee sun hanga isiin nama sochoofte gartan mongar sigale arra isa namni faarsu jiru ni jira arra abbaa kana namni ni jira eega inni ganee gale namni raaquba qabu jiru jechuudha sigale bilziqinaa isaati wajji shaashaa jechuudha jira jechuudha sigale soo saniifu walitti jibuu isaa dhiifnu Khadiir artistii tokkorra kan qabsaa hin jiru Khadiir Seifaa jira barbo Khadiiruu isaa qabsoo fixatee calcee taa'u jiru Abdi Qopheefaa jira bar Rabbi rahmataa godhuufi hawalaloo arra Oromiyaan ittiin mana barnootaa hunda keessaattiin faarfattu kana barreessee haga Oromiyaa tana guutuu saraare osoo waan akkana afaan godhe qiyaamaan nu qabatte bismillahirrahmanirrahim Adamaaruun faa jira bar michuu baay'een qabaa lixabiiftuu jeeqa wallis nurraa usii dubbiin teetun nuun taane adeeroo Adamaaruun jennaan jechuutti usee jechuu adeeroo Adamaaruun beekaan akkana la sigale
kun bombaan asirra ba'ee si galee baaq ijoolleen biyya arabaatu inta gartee horii gurguree biyyaa ba'e kun dhugaa keeti haddoo dhugaa keeti adeero wallahi tun hangan takka sin gargaartu anaasi footoo tee poosti gootee si jecha nama arrabsuu ni dandeeysi ni dandeeysi garuu galmaan si geeysi abadan yoo arrabni bakkaan nama gahe si galee anaa fi hangaasaa fi taayyeetu bakka hanqata sila haga nuti arrabsamne haga nuti xiqqaanne ni beekta si galee natti kaayyoo ati qabduu galmaan si gaha si galee kaayyoo ati qabduu galmaan si gaha kaayyoo saniin qabduu jechuudha namaa jecha nama arrabsu jirtu si galee mee maalii wanni jaawar kan arrabsitu waayyo dhiigalmaan oromoo dhuge dhiigalmaan oromoo abiyyi maa faarsitare usmaayyoo muusaa faa'e dhugaa kee gatii lubbuutii yaajee biyyaa bahee hinjiraaddu bahar ceehee asii ispoonsara minisootaa tanaa erginnaan wallee akkasii baase kun ammoo baqqeen asii suudaan dhaqee hiree hunda barbaaddatu suudaan dhaqee achi namaa wajji jaartirra wallolee mana farshoon namni cafainaan tikreen na cafage jaa dhufe ichi ceeheeti jaawaruma kana fa'aatu ispoonsara godhee fi biyyaalaa tanaas fide isaa fi shukrii jabaalii fi gare wanti shawaa entertainmentii kana wajji dubbate akkatti biyyaa boo halkanii guyyaa farqataan kara muyyaalee gacee akka reetti adda keessa dhawanii ol deebisanii jechuudha dhiira akkasii walliftee san hundaatu si galee wallisaa akkasii hundaa jira jechuudha amma sanfa osoo akkas faanuu taate haa qiyaamaan nu qabatti maashaallah si galee so saniifu ummanni keenya laal qabsaa waan ture qabsaa daawwit ibsaa hayyuu dureetu gantuudhaan siin jechu jira gaashuu lammuu kagartee aabaa'oo tana isaa nama hunda kana leenjisee fite santuu akka aabaa'oon terroristii taatuuf bombii darbisiisee siin jechaa jira dhiirti ana mazmuurii beeraa fi ijoollee keessaa takkaa kaateen beene tana dhiisite warroottan siyaasaa awliyatul siyaasiyya kana arabni juusan si galee warra aabaa'oo tana qabee oofusan si galee so saniifu ummanni keenya waan akkanaa kanarrallee guddadhaa waan akkanaa kanallee dhageeffatinaa waan akkanaa kanallee ni shawwadaminaadha wanni nan isiniin juu wanni nan isiniin juu amma fuul gartee dhalaan tokko hoggii ilmoo dahuudhaaf deemtu ni warraayiti amma gartee laal shayxaana kana dhaluu deema tanaatu isaa warraayisa jechuudha ilmaan shayxaana itti naqee jira yoonni keenya keessa gaddiddiisuu qofaaf na amaneeti abiyya laa wayyaaneen osoon diinagdeen isii jabduu dippiloomaasiin isii jabduu waraanni isii jabaa sikuriitiin isii jabduuti kutte siyaasaan isii qoftiin fudhatama dhabnaan kutte abiyya ahmad siyaasaan isaa jalaa fudhatama dhabdeeti diinagdeen isaa akkarra jirtu atuuni beeyta dippiloomaasiin isaa bakka jirtu atuuni beeyta si galee takkitti militarii qofatti rarra'ee jiraachuu jira jechuudha militariinis ijoollee teenya obboleeyyan keenya si galee irra dalagamaa jira ni arkitaame arkuuf teessa salphina inni yaa rabbi maaliifin abiyyi wajji dalage yaa rabbi maaliifin abiyyi profaayila godhadhe jee yoo namni sheenoo baate rifeensa arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi si galee arkuuf teessa guyyaan arraa kunni dabra sittiin fakkaatu maaliif ati wanni ati yaaddu wooma gad darbituu fi woomatti ifiqqichu qofa maaltu dhufuu ta'a siyaasaan namicha kana akkamitti deemu jirti deeggarsa arkachaa jira moo dhabaa jira khalee isa moo arrarra jabaa arra moo bururra jabaa jettee ilaaluu hin dandeessu jechuudha abiyyi duraan mukaacitaan wuuy jettee maraattee wallee baaftee fi noobelii addunyaa qaalii san fuutee kamaandeellaan qoftiin harkatetti kennite arra maaltu ajaawa yoo jaan addunyaa biratti isa ajaawa si galee
Diplomaasiin isaa tadheen gadda gartee barraa baharitti Tigree fi Shaabiyaa hunda walitti fidde sun arra maal keessa jirti? Isumaa fi paartii isaatu waliif fiddee fiduu dadhabdeeti paartiin isaatiif isarra dalagu jirti jechuudha isa jala teessee. Gaduma du'aa deema qabsoo jechuun akka kaansari keessaan nyaataa deemti. Osoo juuti qilleensi tokko dhufee uggii inni nyaatame kuchiisa jechuudha. Amma inni kana godhaa maarree godhaa miitirkisho godhaa way marii biyyaalee isaa godhaa miitirkisho godhaa milliyyoo godhaa jan marii biyyaalee isaatii mitiiti sigale maaliif addunyaa guutuu walitti mari'achiifne fite wanni inni godhuu danda'u takka hin jirtu kanaaf siyaasaan isaa fudhatama dhabdee jirti sigale ekonomiin isaa zeero irra dhayitee jirti ummanni gartee waan nyaatuu fi waan dhugu dhabee jira amma ummata dheengadda qamadii biyya alatti ergine maarree biyya alatti ergine juu kunoo Ameerikaan asii midhaan namni dhumee beelaan dhume midhaan asii feetee ergitee isinii poostii goonee jirra sigale mootummaa waan arra jeeburu quban qabne kana deeggartee wanni ati fixuu dandeessu hin jiru. Abiyyi Ahmad kanaa booda Khadiir martuu isa faarsee miti. Yoo Kiristoos dhufee isa faarse abadan hin fayyu jechuudha. Siyaasaan isaa hin fayyitu na amanitan. It's over. Abiyyi eega du'e waggaa 2 fi 3 lakkoofsiseera. Nama awwaaluu dhabame. Sun ammatti arkamee jira lafaatti kaa'amee jira keessaa fi alaa wal dubbiftee jirti jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti waan ajaa'iba gabba'u ta'a. Roodmaappii maarree maal lafaa qabna miitirkishoo isinaasu itantan yeroo gabaabduu keessa waan gabba'u taa'u naa eegati. Yeroo gabaabduu keessatti. Saniifuu ummanni keenya wanni nan isiniin jiru wanni nan isin kadhadhu hagartee gandaa fi gandaalizimii beema ganjaani boo sigale. Sakkareeyyaas beema ganjaani. Ijoolleen ammoo viidiyoo isaa vaalarii naa dalagattu mirgasiiti ijoolleen umaatii miti ijoollee wanni ijoollee umaatii isin balleessitu haadhatee akkana godhi badaka akkanaa badaka akka kunumaan balleessu sigale. Nuti kan firraa laallu warra siyaasaadhaan akka gaariin nama dha'u gartee si arrabsuun umaatii miti sigale. Sani isin warri isin firraa eedan illeen sani baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya.